wallahi billahi mana san gadhiisee fi akkan karaa irraa hin baane godhe karaa illee takka hin baane rabbi ragaadha erga gaafa mana san gadhiisee fi wallahi karaa san gubbaa ta'e hin beekan wallahi rabbi nagaan namu anni nagaanu si bauti jedhe maaliif gurbaan harka nagaarratti si kutte karaa dhuma san baheen beeku achi na ari'e bar waan namicha itti gooti wayyaan illeen saba kan akkas hin goone sumaaf kutattee manaa baate guyyattii anumaaf kutattee baate manumaa bar dhaba mana goote bar miidiyaa kanarra dhaba mana goote lafarratti dhaba bakkan gatta'u dhabe bakka bunaa hunda hattuu naan jedhamni maaliif hin booya ka bakka dhaqe hundatti hin booya bakka namni hundi rifata haydarumatu nyaati malee namni guddaan hagana goo paastiriin guddaan nama 100 ol tajaajilaa ture akkamitti akkanatti bu'a namni hundi guddaa fi xiqqaallee hattuu naan jedha miidiyaa kanarra na ari'ani qoy meekan andaama jandaa keetti deebina Haydar ati birrii maqaa isaatiin maqaa kootiin kaleessa akkasiin ijaa ture sassaabaa turte siin jedhee ture yaa jedheera eessatti naxxee ishee birriitti maqaa isaatiin sassaabaa ture tillee adillee hattuunaan jedhanii leetteen nan hin yaadadhe mallaqni sassaabamu kun namarraa sassaabama sassaabama namoota garaagaraa yaa bakki itti sassaabamanillee nu miidiyaarra beekamna miidiyaarra sassaabama miri mee as keessa nama 160 kana keessa mee bakki Haydar mallaqa itti sassaabee jira yookaan dhageessanii beektanii mee gaafadhu mee mata kana takka Haydar birri sassaabu maqaa kana galchi mee camme Taayir immoo maali innis distii jala bade saayibuma keenya galchi okay rakkoo qabu koi kaleessa ati birrii gurguran tokko shee alii natti fakkaata nagaa tokko Haydar birrii 10,000 shee alii moo shee eenyuutti sheekii guddaa tokko maqaadhaa turtanii isaanii anatti erganii turan jette akkasuma yoo sirratti ergametu karaa miidiyaan dhufin si bukkee yoo agaleerate jedhe suni gaa warra waliin jirru bara sun hin gargaarra waliin jennee fakkeenyaaf ana birrii awwaaxeen qaba gaafasanii akkasitti amma fakkeenyaaf ustaaz Xalahaa faa argamtu fataane lafarratti gaafanni jalqaba shahaadaa qabatu har'a namni kun maal nyaata eessa ammoo rafa waliin jenneeti walirraa walii gugurreet diina yaas Muhammad Amin tokko diina yaas darguu yoo beeyten beekoni isatti kennineef mallaqa qarshii 5,600 wayii waan kaashiin waan bunaan jedhu kana jennee lafarratti ka walitti sassabbi goone jechuun akkaawuntii dhuma isaarra galchine san sigalee ofii kenna qarshii 2,200 walitti buusneeti kennineef gaafuma san sigalee waan achirraa hafe sa'a sanitti ustaaz Aliillee wajjin jirra waan ta'eef nama wayii ejensii qaba mana qarshii 5,500 haa barbaadatu mana qarshii 5,500 gaafa inni argatu kan ji'a lamaa 10,000 anaa kaffala jedhe namtichaan ejensii qaba achumaan shee Aliitti kenne qarshii 10,000 inni sigalee qarshii 10,000 itti kennaan inni ustaaz Ali shee Aliin Jimmaa qarshii 10,000 san natti kennan jechuu sigalee amma shee Ali Jimmaa yoo gaafattes resiitii isaatti akka isaan bira jira ka ana bira galee ana bira ni jira sigalee ragaan ni jira saniif jechuun qarshii 10,000 san shee Ali ammoo wajjumaan lafarra jirra wajjin nyaanne wajjin oolla wajjin masjida tokko salaanna waan ta'eef isaan hanga maallee wajjin jirra sigalee kanaan alatti jirtu okay shee Ali wajjin jirtu jechuudha waliin jiraan isaan Haydar ko kan kee mee kana warra gaari dhiisiti akkanatti maali amma koo kan saamiti kan inni godhee maallu godharee kan amma kan inni kana birarraa fuudhetu jira jennaa hin gaafadhe malee koo galchisa Haydar galchi isa kan saanii maaliif hoteela qabeefi hoteela keessa torban tokko jiraachiseera minaamin inni iyyuu waa baaseera faayizoo dhiigeera inni iyyuu qoy kan Haydar itti dhufna eeshi Haydar san ammoo galchee jira fedha darasanyi nama mul'isu yoo itti kun silka keessa seeneetiin si baasuu danda'a qarshii 10,000 san kan shee Aliin natti kenna. Okay.
Waaqayyo si haa eebbisu dhugaa ati nama gaariidha. Nama lammii kee gargaartu leecha. Diniyas Kala kosta ko bare sar hona galchi chamme. Kiitii Oi, kee mana rifeensaa banneef jechuu Strafaa keenya geemman. Mana rifeensaa banneef jechuu keenya geemman. mana rifeensaa bannee fi wantaa jennee faaxeen takka takkas egaa hin jirti harkaan gadin teessu goota koo hayyuu koo jettee keessaa waan ta'e itti ergiti walumatti qaqqabee asii achi jedheetiin masjida gaafa seennu inni gaafa ba'u nama tokko qabatee baa harka qabatee nama garaa qabu warci qabu laalee nama sheekaa tokko qabeetumaan imimmaanti bu'a sana booddee waan ta'e hin gacca'anii Ofii ji'a meeqa dharga dhufe inni? ani ji'a tokko ani laal ani ji'a tokko wajjin hin ture laaniif inni guyyaa 15 guyyaa 20 aniif inni Hammami dharga dhufe? Erga shaadaa deebi'e. ji'a 3 wajjin ta'u ji'a 3 4 Ji'a afur hin ta'a kam. allaali Dhuma afur gidduutti wanti kun dhugaa. Tattafataniitu ishee gaama nyaachaa dhufa gaafa guyyaa 22 fooqii gubbaa dhaabadhe isaa ispaaltii gubbaa dhaabatu isaa ustaaz xaahir wajjin dhaabbatu gubbaarra gallallabeetiin yaa xaahir yaa ustaaz xaahir wallaahi wabillaahi watallaahi namtichi kun sallaayiidha ni kijiba ummata muslimaa walitti baasuuf dhufee jira wallaahi wabillaahi watallaahi ni kijiba achumaan aboo wal dhabdani achumaan fooqii gubbaa jira beektaa osoo biyyi guutuun dhaga'u achumaan gadi bu'ee yoo achirraa isinitti dhageessamne kunoo akkanatti harkaan qabilaal ustaas xaahir ni jiru akkanatti qabeeti wallaahi wabillaahi watallaahi namtichi kun basaasaadha ummata muslimaa basaasuuf dhufe amantaa inni qabatillee hin jiru quba qabaadhu hangama kiyyaan nagaatti gaafa guyyaa inni amannee